Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barreeffama gabaabduu copy paste gochuudhaan copy godhatanii karaa salphaa ta'een guyyaatti maallaqa hojjechuu ni barbaaddu. Barnoota ajaa'ibaan isinii qabadhee dhufe. Kanaan booda viidiyoo eessaan argadhaa, viidiyoo eessaan fidaa, cinqaawwanni jedhamu hafee jira. Addunyaan bakka fagoo ga'ee jira. Isinis kanarraa barattanii haala salphaa ta'een osoo viidiyoo eessaan fideettanii hin yaaddeen daqiiqaa xiqqoo keessatti waan feetan mata duree feetan asuma YouTube irraa copy godhachuudhaan barreeffama sana copy godhatanii gara maallaqaatti jijjiiruu dandeessu. Steppiin isaa baay'ee salphaadha. YouTube irratti keessattuu YouTuberootaaf wanni kun baay'ee faayidaa guddaa isiniif qaba. TikTokerootaaf, namoota Facebook irratti maallaqa hojjetaa jirtaniif keessattuu YouTuberootaaf viidiyoo eessaan fidaa wanni jedhu hafee jira jechuudha. Kanaafuu waan namaa jala deemtanii copyright wanni jedhamus hin jiru jechuudha. Kan mataa keessanii barreeffama gabaabduu si qofa copy gochuudhaan YouTube irratti maallaqa hojjechuu dandeessu karaa baay'ee salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessattan isinitti agarsiisaa jechuudha. Mata duree barbaadan dhimma YouTube irratti sarchii gochuudhaan story seenaa adda addaa kana yookaan immoo dhimma barumsaas yoo ta'e waan feetan barreeffamatti namni mata duree jalatti barreeffate qofa copy godhatanii fudhatanii deemtu. Ingiliffa beekuu wanni akkasii takka isinirraa hin eegamu jechuudha. Maquma bicuusii yookaan immoo masmara lama jechootuma lama sadii qofa beekuutu isinirraa eegama. Sanaan booda barreeffama sana copy gochuudhaan gara maallaqaatti jijjiiruu dandeessu. Akkamitti jijjiirra isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Karaa baay'ee salphaa ta'een AI'dhaan barreeffamatti gabaabduu sana gara viidiyoo daqiiqaa 4-5tti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Aappiin isin fayyadamuu qabdan asirratti aappii Filmora jedhamu fayyadamtu. Aappii kana Play Store irraa hin buufatina. Telegram irratti isiniif erga. Filmora aappii jedhu kana gadi buufattu jechuudha. Filmora kana fayyadamuudhaan daqiiqaa xiqqoo keessatti akkamitti jecha 2-3 gara viidiyootti deebisuu dandeenya isa jedhu isinitti agarsiisa. Baay'ee salphaadha. Steppiin kun namoota maraafuu share gochuudhaan namni martinuu akka itti fayyadamu godha. Filmora kanarra yeroo seentan haala kanaa isinii baasa. Text to video ka jedhu barbaadanna achi keessa text to video bakka kanatti argattu. Barreeffama gara viidiyootti naa deebisii waan jedhu argattu jechuudha asitti. Baay'ee bareeda. Barumsa kana sirriitti haga xumuraatti hordofaa. Laayikii, sheerii, warri haaraa taatan subscribe gochuun text to video ka jedhu kanarra tuqachuudhaan sanduuqa takka gubbaatti nuuf kenna. Akkasuma filannoon adda addaas jala sana jira. Sanduuqa gubbaa jiru kana irratti dhimma feetan masmara gabaabduu si barreeffama copy godhatanii dhuftan warri ingiliffillee isin rakkisu jechuudha. Dhimma faashinii irratti dhimmoota adda addaatu jiru as jala. As jala dhimma barbaadan dhimma afiyaa irratti, dhimma biizinasii irratti, dhimma nyaataa irratti, dhimma tiraavilii irratti wantoota baay'eetu jira asirra jechuudha. Mata duree kana yoo feetan filachuu dandeessu. Waa takka rakkina hin qabu. Yoo feetan isin dhiiftu mata duree kana. Garuu sanduuqa gubbaatti barreeffama feetan ingiliffaan copy godhatanii fidattanii barreeffama san bakka kanatti paste gootu. Yoo dhimma barumsaa barbaadan, yoo story barbaadanis fakkeenyaaf how to create email account waan jedhu yookaan immoo YouTube account wantoota adda addaa jiru yookaan immoo stories waliin ilaalla. Garuu warra barumsas barsiisuu barbaadu waan takka isinitti agarsiisee haa dabarfadhu. Dhimma feetan story maqaa nama feetanis barreessaa asirratti inni story isiniif hojjeta jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana eessaan dhiqee fida cinqaan sun hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf how to create email account yookaan Gmail account dhimma feetanitti barreessaa isin waa takka rakkina takka hin qabu. Email account akkamitti banatu waan jedhu itti barreessee jira amma. Waan kana barreeffama kana YouTube dhumarraa copy godhatanii fiddu. Waa takka rakkina hin qabu. Copy godhatanii gizee fiddan bakka kanatti paste godhattu jechuudha. Barreeffama gabaabduu haguma kanaa qofa akkamitti emailii banatu waan jedhu itti barreesse barreeffama gabaabduu xiqqoo. Sanaan booda generate wanni jedhu jala kana ni jira. Bareechaati hordofaa. Generate waan jedhu kana tuqannaa jechuudha jala kana. Generate kana yeroo tuqanne kanaan booda ofiif inni mataa isaatiif viidiyoo nuuf dalaga. Barreeffama haguma kana qofatti itti barreessine nuti. Barreeffama kana yeroo itti barreessinu kilippii tokkoffaa emailii banachuu barbaadda garuu akkaataa itti banattu yookaan immoo eessa akka jammartu waan hin beekneef akkamitti akka nuti emailii banachuu dandeenyu kilippii lakkoofsa 1, kilippii lakkoofsa 2, kilippii lakkoofsa 3, 4, 5, 6 jedha. Daqiiqaa haga isin filattanii haga feetan mallattoo seetingii san tuquudhaan sagalee namaa, sagalee dhiiraa, sagalee dubartii irratti hojjechuu dandeessu waan feetan mallattoo seetingii gubbaa jiru tuquudhaan jechuudha. Kanaafuu kilippii kana salphiitti fidee nuuf naqaa jechuudha. Haga kilippii 39 of keessaa qaba kilippii gaggabaabaa. Kanaafuu kilippii kana asirratti edit gochuu dandeenya. Confirm text nu jedha generate video jennaan nuti waa takka hin tuqnu. Generate video ka jedhu tuquudhaan haga inni 100 ga'utti ni eegnaa jechuudha. Parsantiin kun 5, 6, 7 hin turu.
gabaabaadhuma keessatti akkaataa iimeelii itti banatan gara viidiyootti isiniif deebisaa jechuudha. View later ka jedhu ka jala jiru tuquudhaan isin deemtanii ammas waa biraa hojjetachuu dandeessu. View later yeroo xumure ninuu isiniif baasa irra tuquun gara fuula duraa deemtu amma xumuree gara fuula duraa nu geessaa jechuudha. Yeroo nu geesse aga inni loading godhee banutti ni eegnaa jechuudha. Banee xumuree jira. Amma sagaleen itti galee jira, kilaasikaaliin adda addaa itti galee jira. Viidiyoon kun amma YouTube irratti maxxansuun ready ta'ee jira jechuudha. Akkaataa iimeelii itti banatan viidiyoo daqiiqaa 3-4tiin nu barsiisee yookaan immoo lafa nuuf kaa'ee jira jechuudha. Isin yoo barbaadan suuraa san irra tuttuquudhumaan suuraa san itti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Piroosesiin iimeelii banachuu kana fakkaataa jedhee nuuf kaa'a. Lammaffaa istoorii biraa sanaan booda seevii godhattu teekstuu viidiyoo haa tuqannu. Istoorii gabaabduu tokkoon isinitti agarsiisuu barbaada. Keessattuu kan namoonni baay'ee irra dalaguu qabdan. Fakkeenyaaf story of Rihanna haa jennu. Rihanna hundi keessan ni beektu ka sirba sirbitu kan fakkeenyaaf story isii naa barreessi jennaan story of Rihanna kanuma qofan itti barreessa. Sanaan booda jara sana generate ka jedhu ni jira jechuudha. Generate tuqanna asirratti bareechaatii hordofaa. Generate kana tuqachuun gara fuula duraa nu geessee kilipii 1 2 3 nu jedhee nuuf kaa kilipii meeqa akka ta'e haa ilaallu. Wanni nuti edit goonu hin jiru ittuma dhiifna. Inni garuu akka nuti edit godhannuuf barreeffama san nuuf fida. Sagaleen itti galara sagalee ofiif itti galcha isin qofa mallattoo seetingii tuquudhaan itti godhachuu dandeessu yookaan immoo sagalee jijjiiruu dandeessu. Kilipii 43 nuuf dalage generate video jennaan video nuuf dalagii jennaan jechuudha. Barreeffama gabaabduu jecha lama qofa story of Rihanna ka jedhu qofa jechuudha itti barreessine nuti. Percentiin kun agar lakkaa'ee fixutti ni eegna yoo barbaanne view later ka jedhu biluudhaan jala jira santuquudha yeroo inni xumure itti deebi'uu dandeenya jechuudha. Yeroo inni xumure isin beeksisa irra tuytu gara fuula duraa isin geessaa jechuudha. View laterii tuytaniituma keessaa baatu yoo barbaadan immoo ni eeydu jechuudha. Amma viidiyoo godhee nu xumuree jira. Waa'ee Rihanna jalqaba haga xumura fidee nuuf kaa'a daqiiqaa dheeraa jechuudha. Yeroo inni nuuf kaa'u isin yoo barbaadan bakka takka takkatti suuraa isii fiddanii itti galchuu dandeessu. Innis ni fayyadama garuu ka barbaadan isin irra tuquudhaan viidiyoo yookaan immoo suuraa itti jijjiiruu dandeessu. Sararri suuraa addaan ciccitee ni jira, sararri viidiyoo ni jira. Irra tuttuquudhaan suuraa nama sanaa yoo bareechitanii itti ida'uu barbaadan bakka isiin itti dhalatte bakka maraa nuuf fida suuraa takkara tuquudhaan yookaan viidiyoo irra tuquudhaan jala kana replace ka jedhu ni jira. Replace xiyya walitti garagalee lamaan jira. San tuquudhumaan suuraa nama sanaa findee itti galchina jechuudha. Bareechinee bakka adda addaatti akka inni heddummaatu yoo barbaanne qofa itti gaggalchaa deemna kirooppii gochuu dandeenya yoo fedhe. Sagaleen itti galala sagalee itti galchuun nurraan eegamu istoorii nama sanaa barreessaa ooluun nurraa hin eegamu jechuudha. Play goonee ilaalla. Play goonee yeroo ilaallu viidiyoo daqiiqaa 4-5 nuuf dalagee lafa nuuf kaa'ee jira jechuudha. Wanni nurraa eegamu teekstiin sagaleen kilaasikaaliin Rihannaan eenyu akka taate sirba meeqa akka qabdu wanni martinuu dalagamee jira jechuudha. Ofiif nu dalage nu waan akka editing goone hin mummurre barreeffamas ofumaaf itti nu galche yeroo haasa'u barreeffama sanallee ofumaaf itti nu galcha waan maraayyuu jechuudha. Sanaan booda maal goona exportii tuqannee seevii godhannaa jechuudha. Exportiin gubbaa jira waa takka hin tuynu suuraadhuma qofa itti jirtu yoo feetan exportii tuqannaa jechuudha. Exportii tuqachuudhaan quality adda addaa 4K 2K 720 ka barbaadan irra kaa'uudhaan export ka jedhu tuquudhaan gara gaalariitti seevii godhattu. Sanaan booda YouTube irratti deemtanii story Rihanna akkaataa email itti banatan akkaataa YouTube itti banatan waan jedhu geessitanii chaanaalii banachuudhaan maxxansitu jechuudha. Ammas ka biraa barbaadnaan story of Shakira stooriin si maal fakkaata viidiyoo na dalagi kanuma qofa barreessina generate jennaan jechuudha. Generate yeroo jenne kilipii fidee nu dalagaa jechuudha. Kilipii meeqa qaba gad jedhu gad deemnee ilaalla. Kun kilipii meeqa qaba kilipii 60 takkan nu dalagame generate video ka jedhu qofa tuqurman gara viidiyootti deebifna viidiyoo san save goona YouTube irratti deemnee maxxansuudhaan viidiyoo essaan fideettanii tun cinqamin ka addunyaan isiniif daawwatu jechuudha. Akka addunyaa isinii daawwatutti salphaatti viidiyoo irraa dalaguu dandeessu. Barnoota baay'ee bareeda YouTube irratti hojjedhaa itti fayyadamaa maallaqa irraa argadhaa isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata laayikii sheerii godha. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.